frakkinni Oromoo marroon qobaasa hiikuu danda'u tokko hin jiru. Dhimmi frakkinni Oromoo adda bilisummaa Oromoo qobaasa hiikuu danda'u tokko hin jiru. Dhimmi frakkinni Oromoo kaafaawwan qobaasa hiikuu danda'u hin jiru. Inni karaa nagaa jedhus inni karaa qawwee jedhus walitti dhufee wal dhaga'ee sagalee walii dhaga'ee dhimma Oromoo kanarratti tokko ta'ee waliin hin deemu yoo ta'e maraamartoo taphachuu ta'a. Gamaaf gamas dhaabbatanii miilla wal sakaaluu ta'a. Kanaaf Oromoo Jawaari wajjin waliin gallu yoo ta'eyyuu yeroon itti ta'anii wajjin haasa'an amma. Abiy Ahmed wajjin waliin gallu yoo ta'eyyuu yeroon ta'anii wajjin haasa'an amma. Namni hundinuu barcuma mareef barcuma haasaa barcuma walta'iinsaatti dhufuuni amma. Kanammoo ka gochuu danda'u garee qabachuu dhiifnee warroota dhimma siyaasaa Oromoo Afrikaa qaban kana harka mirciirree barcuma tokkotti yoo sabni fide duwwaadha. Na hubadhaa jara kana harka isaanii micciiree marroo harka isaa micciiree Jawaariin harka isaa micciiree Abaa'oo harka isaa micciiree Kaafaa'oo harka micciiree barcuma mara itti kafiduu danda'u uummata Oromoo qofaadha. Garuu cichinnee karaa nama jala yoo yaane isa kana deggerree isa kana jibbaa isa kana ol kaafnee isa kana lafatti gaddabalaa yoo deemne maraamartoo wal sakaaluu dhimmi rakkinni Oromootu baraam hin hiikamin hafa. Utuun Jawaarii waan baay'eetu waliin galiniin har'a iddoo kana dhaabbadhee isaaf hamilee ta'aa jira. Wanti wajjin waliin galle hedduutu jira. Garuu ilma Oromoo qabsaa Oromoo saba Oromoo nama dhaabbateedha. Hamman danda'u wajjin haasee wajjin mari'adhee rakkina Oromoo hiikuudhaaf banaadha yaadi koo. Kanaaf amma eeggataa ka turtan nama baay'ee jaallattan nama baay'ee kabajjan haasaasaa eeggataa ka jirtan kitaaba Hingaabbuu kan barreesse dhugaadhaan isinitti hima hayyuun Oromoo baay'een waggaa 30-40 hojjetanii utuu kitaaba tokko nuun barreessin jireenyi isaanii lafarraa darbe. Jawaar yeroo kanatti daddafee ariitiidhaan akkuma yeroo baay'ee jedhu hammam akkan jiraadhu hin beeku hammam akkan umuriin na dheerattu hin beeku jedhee dafee kitaaba kana barreessuunsaa nuuf har'a barnootaa dhaloota dhufuuf immoo dhaamsa tarsiimoof tooftaa baafatee dhaloonni ittaanu qabsoo Oromoo kana fuulduratti akka deemsisuuf kitaabi kun hin fayyada. Kanaaf ammas bitadhaa amma eegaa ka turtan obboleessa kee Jawaariin gara iddoo kanaatti waama hamilee guddaadhaan gara iddoo kanaatti simadhaa.